Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuub jirtu isin jecha har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu har'a firaankii qabadhee isin dhufe yaani firaankicha firaankii ajaa'ibaati. Firaankii bombii dhoos qabadhee isin dhufe nama takkaa firaankii irratti hin dalagini namni kunis eenyu jechuun keessan hin oolu kanaaf takkaa irratti hin dalagine nama harawa qabadhee isin dhufe isinlee eenyu jettani haadhora kiyyaati takka irratti dalageen beeku yeroo jalqabaatiif isillee firaankii dalagdeen beektu har'a firaankii irratti dalaguu barbaada isin mana barumsaa turte mana barumsaa turreef galtee naa bilbiltee turte ani irraan kaafne telefoona sababni irraa kaasuu dhabeef firaankii irratti dalaguu barbaadeeti naa barreessitee turte maan kaasne illee naan jette barreeffama illee deebisnee fi sababa firaankii irratti dalaguu barbaadeef jechuudha kanaaf har'a yeroo jalqabaatiif firaankii irratti dalaguu deema share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessa yaani firaankicha hoo maali yoo jettanii ani gara biyyaa galuu hin danda'u waggaa torbaaf barnoota walitti fufiinsan waggaa torba barachuu qabdaa hojii argachuudhaaf waggaa torba barachuu qabda naan jedhani ani barnoota barachuun fedha kanaaf gara biyyaa galuu hin barbaadu jedhaani baradhu jetti gara biyyaa dirqama galuu qabdaa wanni kun hin ta'u jetti waan isin jettu immoo deebii qabisirraa argannu ta'a ani firaankii sirra dalagoofi malee waggaa torbaa miti waggaa sadii afuruyyuu osoo naan jedhani hin baradhu dhugaa miti jechuudha kanaaf ani firaankii sirra dalaguu barbaade waan isin jettu immoo kamalee ilaallu ta'a hamma dhumaatti na waliin turaa isin jedha amma irratti bilbila. Bilbilee fi jira waan isin jettu immoo kamalee ilaallu ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara sooshaal miidiyaa irratti hello 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 assalamu alaikum warahmatullahi oye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akkam miram Maal bilang kau dokter bilang bilbila jechuun reefuu yoo ati bilbiltu biran turre chaarjii irra kaa'e sanumaaf surraa kaasuu dhabee barreeffama illee naa keettee turte garuu barreeffama keettillee dura siin deebisnee salaan nagee jira waan ta'eef salaatitu maan bilbilaaf jedheetiin si bilbiluu dhabe barnoon akkam Tekam naga jirta. wallahi alhamdulillah nagaa jiraan akkami barnoon Barnoon bareeda. Barnoon bareeda kun amma kana gad. masha Allah bareedadha wallahi dadhabde ka akka malee jala Ayyee hafuura baafattamoo jechuun waa sitti ajame beektaa waa si mari'achuu barbaadellee kanaaf waa sitti himuuf xiqqoo hafuura baafadhu ka. Laa jechuun waa sitti mari'achuu fedhe natti ulfaate illee beektaa sitti himuudhaaf natti ulfaate yookaan Muusatti himaa Muusaan sitti himu. Jechuun akkuma namni itti ilaale beektaa yoo namni guddiseetiin akkuma namni itti ilaale yoo ati immoo argitee waan guddaa goote akkasumatti nama ulfaataa garuu akkaatama ilaalcha namaati kanaaf natti ulfaate beektaa sitti himuudhaaf xiqqoo natti ulfaata odoo inni sitti himu immoo bareeda beektaa afaan kiyya irraa sitti himurraa osoo inni sitti himee xiqqoo natti tola. Homa kiyyaaf kan keeti garuu jechuun waan dho'isaatillee miti kanaaf inni illee sitti himee homaa waan rakkoo hin qabne mee bakka atillee waa nyaadhu jedhi waa nyaadhuti hafuura baafadhu bakka booddee sitti hima jechuun homa salphaadha beekta homa salphaadha. Akka ati itti ilaalte siin jedha bar yoo ati immoo argitee guddistee ilaalte inni akkasuma garuu yoo ati salphistee ilaalte illee akkasumatti salphata maaliif beekta namni yoo asitti meetiin hin jedhe jechuun lolullee mala aarullee na jala aarta waan ta'eef kanaaf yoo asitti meetiin hin jedhe narra sun wayyaa jechuu barbaadetti sumarra osoo dhageette.
Naga dhagahu muddame. Ayyee akkas taate jechuun qalbiillee si dhaabuun barbaadu. Beekta natti illee naariniiti garuu yaaduma waan ta'u walumaan laalla. Ani akkas illee feene beektee kaleessa sitti mul'ee sodaadhitumaan muusa illee telefoona irraan kaasne kaleessa natti argitee poosta natti arganii barnoota itti fufiinsanii waggaa torba barachuu qabdaa san booda malee dalagallee argachuu hin dandeessu. Kanaaf gara biyyallee galuu hin dandeessu haga waggaa torbaa san fixxee barnoota kan kee barattee waraqaa harkatti argattutti waraqaa hayyamaan argattu yoo san hin ta'in dalagaafillee naan jedhanii saniif argitee waama kana sitti himuu sodaadhe malee waan dhibaati miti. Kanaaf jechuun kan isaan akkas jedhanii anillee yaadni kiyya beektaa osoo baradhe of duratti nu bareeduma jedha. Waan ati jettu hin beeku kanumaaf akkuma itti yalaan arra jedheettiniin. Jechuun illee bashannanaaf miti bare beektaa namni argitee wanni marroyyuu obsa barbaada. Kanaaf akka yeroo dheerallee tures ni beeka. Haa ta'uti garuu ka addunyaan tuni beektaa qormaatuma qabdi. Sanuma anis akka of duratti wanni marroo jechuun nuu sirrata. Kanaaf obsaan waggaa torban sana osoo baradhe bareedadha waan jedhu akkasitti yaadee ilaalchi an akkasitti yaada garuu akka isaan naan jennaan anillee mee poosta natti dhufeetiin jira beellama borutti naa qaban sanumaaf har'a beektaa mee isii gaafa isitti himaa waan fedhellee taatu argitee jedheetiin sitti himuudhaaf dirqame. Ani jechuun hin baradhaa jedha kaati garuu maal jettaati mee atillee irra galchiiti ilaali jedhi aga borootitti. Maali maan kana keessa deemtanii maa gara itti deemtu eessa jechuun an jaaladhee miti bara. Anillee isinumaaf malee wanni argitee addatti ani haadha warraa ibaa qabaadhee ta'e baatti yaaduu miti. Kanaaf ansi gargaara jechuun maaliin beektaa miti waan jiruuni haga waggaa torbaa kanatti illee jechuudha waan asitti argadhurra waan maraanu si gargaara rakkoon qabu achi booda argitee yoo ta'uu baatillee argitee anis gara biyyaa gadeellee akkasitti waan ta'u san booda ilaalla waggaa torbaan kana argitee osoo itti ilaallee tumaan irratti mari'annee baradhee jedha. Akkam godha reemmame akkam godhuu danda'a isaan carraa naa kennanii jiran carraa kan hin gubaaree anam. Taa'ii boruun gaabbitaa jechuun wanni kun argitee osoo gaafa sanii achi taa'ee teettee barattee tiniin jettee carraan sun nun taru waan jedhu booda seenaa of taataa taa'e. Akkami seenuuf namaa jechuun namni carraa argatee namni bara nama meeqatu carraa kana argatin carraa kana argachuun waan tokko. Kanaafuu dirqama galuu qabda jechaare. Ta'ullee mee jechuun atillee akkuma beektaa imooshinaala taatee jechuun aara keessan galiniiti mee atillee irratti ilaali jedhi akka waaqa baruutitti irratti ilaaliti bakka mee deebinaa deebisi bakka akkasitti wanni goonu wanni baan jiru ana osoo baradhee natti tola.
ayye kanaaf amna jalaan aran jedh atillee amma barnoota irraa dhufte waan ta'eef hedduun jalaa dadhabdee jirta. Biraank sirratti dalagee dhiifama. Frankie. Wallahi biraank sirratti dalagee dhiifama. Malee yaa ayye kanaaf biraank sirratti dalagee dhiifama kaa dhiifama na godhe. Amma dhiifama naa godhe gaachuun dhugaa miti an osoo kanaa miti beekta barnoota miti wannummaan fedhii osoo kan dhalatu taate wanni takka jechuun siin alatti wanni as taayetiin duniyaa haga feetallee yoo jiraattellee jechuun borullee haga barbaadetti osoo bahee waan barbaade osoo argadhe si achitti dhiisee asitti argatee ani qabeenya asitti argadhee addatti asitti jiraadhu waan takka waan naa godhu hin jiru. Si dhalatan illee qabeenyi baanis qaqqabu hin jiru. Kanaaf barnoonni isaanii oduu haga fedhees barnoota naa kennanii hin fedhu. Ani barnoota argitee achitti atuu barataa jirta. Deebiit immoo hojiillee yoo taate alhamdulillah ati sarkaa qabda. Yoo galillee waan adda addaa dalagaa gannaa rakkoo takka hin jiru. Inshaallah rabbi fayyaan waa kennu waggaa dhibba hin jiraannu. Akkasii isin jedha namni afaan wal beekudha. Kanaaf wanni baa jiraatus jiraachuu baatullee namni gammachuudhaan jaalalti. Dhugaa yoo jiraatte wanni nama rakkisu tokko illee jiru an biraan kibsirratti dalaguu fi na jala dhabdee jirta. Wayillee nyaanne dhiifama guddaa. Hedduu galatoomii daawwattoonni illee ilaalaa jiranii daawwattoota fi kabajamtoota kiyya yeroo jalqabaatiif gara sooshaal miidiyaatti dhuftee jechuun biraankii yeroo jalqabaatiif irratti dalage. Biraankii hedduu dalagaa tuniin ture garuu isin yeroo jalqabaatiif argachuu hin dandeenye dura amma mana barumsaa yuunivarsiitii jirti waan ta'eef achirraan bilbileetiin argachuu danda'e malee argachuu hin danda'u ture iddoo isin jirtu neetworkiin hedduu dadhabaadha. Akkasii har'aa biraankii irratti dalagee jira biraankii ajaa'ibaa irratti dalagee kanaaf asumaan yoo isii kaarsitee jettan taate isinis dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Hedduun kabajaa hedduun bakka guddaa qabaa fi akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya akkuma haadha warra kiyyaa jaaladhutti akkuma haati warra kiyyaa na jaalattu isinillee akka haadha keessanii jaalattan dubartiilleen immoo akka warra abbaa fi jaalattu kabaju bakka guddaa qabduuf gamanumaan isinii dhaama akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa isinilleen haga achi jirtutti yeroo baay'ee jechuun ji'oota lamaaf achi turti. Biraankii ajaa'ibaa waliin isiniif dalayna. Amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.